baay'ee obbo Dajanee sagantaa kana qopheessuuf baay'ee galatooma warri OMN. Mariin tuni barbaachiftuudha yeroo isaatti yaada kana dhiyeessitanii. Dubbiin tuni hayyootaanis uummata Oromoo bal'aanis ilaalamuun irratti mari'atamuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma beekamu Itoophiyaan modern Ethiopian Empire biitti akka amma jirtu kanatti gaafa jaaramtirraa qabee eenyummaa Oromootii fi qabeenyi isaa akka badu itti murtaa'e, aadaan isaa eenyummaan isaa akka badu itti murtaa'e mootummoonni waldabraa dhufan yeroo Minilik irraa qabee kanuma hojiirra oolchanii jechuu dandeenya bal'inaan. Yeroon wayyaatti arganne bara 1991 fi hanga 2018ti. Uummanni Oromoo immoo sagantaa mootummaan Itoophiyaa, sirni Itoophiyaa, the state system tolchee Oromoo balleessuuf, Itoophiyaa ijaaruuf, eenyummaa Oromootii fi qabeenya isaa balleessuu irratti hundaa'eessatti falmaati ture. Falmaa sanii gabaabsee yoon kaasee amma yoo wanumarraa jalqabne falmaa hidhannoo qofa yoo laalle gaafa falmaan hidhannoo baaletti jalqabde jechaan seenaan beetu bara 1962 irraa yoo qabne haga ammaatti dhaabateen beeku. Falmaa hidhannoo fufee jira karaa aadaa karaa garaagaraatiin akkasuma falmaan deemaati ture. Warri Itoophiyaa mootummaan Haile Sillaaseetis Dargiitis sagantuma amma fakkaattuun hojjechaa turan. Qabsoon Oromoo immoo waan argamsiifte keessaa yeroo adda addaatti posiitiiv wanni ta'e ka argame guddisnee yaadachuu dandeenyu bara 1991 taate qabsoo ummatoota biraatii wajji walitti dabalamtee biitti suni biftisi akka jijjiiramtu guututti imbaarree Itoophiyaa bifa haaraa akka godhatu murtiin taate. Qabsoon ummata Oromootii fi ummatoota biraa mirga hiree murannaa, mirga dimokiraasii, mirga bulchiinsaa ka walqixxummaatiis akka mirkanaa'u waliigalteetu godhame. Lola yeroo dheeraa deeme booda ka Oromoo hagammaatti deemaa jira. Ka Ogaadeen, ka uummata Sidaamaa, ka Tigraay waliin walitti qabameeti bara 1991 akka lakkoofsa Habashaatti 1983 jedhanii isaanii jijjiirama guddaa ta'e. Jijjiiramni suni waan argamsiise walqixxummaa, mirga hiree murannaa, mirga dimokiraasii hundi akka hojiirra oolle humni falmu gaafa sirraa qabee dura dhaabbachaati ture. Qabsoon bilisummaa Oromoo immoo itti fuftee ta uummatoota biraatiinis wal geesse. TPLF ta mirga walqixxummaatii fi hiree murannaa fudhatte, mirga dimokiraasii fudhatte waan of keessa deebiteef qabsoon sun itti fuftee hamma bara 2018 geenya gaa qabsoon Oromoo sadarkaa ol'aanutti lafa jalaa fi ifaanis adeemaa dhufte. Warra amma aangoorra jiru dhugatti yoo dubbanne gatii uummanni Oromoo keessattuu ka inni kafaleen aangootti dhufanii achi boodaas wanni hojjechaa turan beekamaadha. Namichi amma aangoorra jiru muummichi ministeeraatii fi paartiin amma jijjiire Biltiginnaa jedhuun tuni sagantuma warra Haile Sillaaseetii fi Dargii faa ka dur isa qabataniiti badii Oromoo irratti Itoophiyaa ijaarraa jedhanii Oromoo balleessuu irratti. Wanti xiqqoo laallemma simbooluma xixiqqaalleetu isaanii fudhatamuu dide. Fakkeenyaaf Oromiyaan hanga TPLF aangoorra turte amma taargaa faa kennuu dandeessi turte as a state within Ethiopia mirga hiree murannaa qabdi.
isallee balleessan jechuudha. Asxaa adda addaa mana barnootaa ta maalii hundumaa amma dabranii aadaallee akka karaa aadaa sochiin hin taane kaan bitanii, kaan hidhanii, kaan biyyaa ari'anii, kaan ajjeesanii aadaan illee akka sochiin aadaa akka bacancartu taasisaati jiranii sagantuma dur jalqabamtee Oromoo balleessuu qabeenya isaatii fi eenyummaa Oromoo irratti duuluu kanaatu hojjetamaa jira. Warri aangoorra jiru namichuma muummicha ministeeraa fudhanne ormi garii mootummaa Oromooti inni Oromiyaatti dhalatee jeeti hima garuu namni kun miira Oromootuun qabu. Fakkeenyaaf OPDO jalqabaallee miti OPDO illeen seene kaa'imummaa isaatii fi gaafa poolitikaas jalqabu warra Amaaraa ka ihideen jedhaniin Amara People's Democratic Movement na fakkaata isaanitti galuuf dhaqeeti Barakat Simoonutu deemii ati Oromiyaa dhalattee OPDO seeni jeen malee miira isaatuun qabu. Ummanni tokko namni tokkommaa ummata Oromooti yoo jennu waan ittiin beekaman keessaa tokko psychological makeup yaada aadaa fi hooda isaa qabaachuu psychological makeup miira isaa qabaachuu namni kun jalqabarraa miira isaatuun qabu jechuudha. Amma dhihoo TV Oromiyaa irratti bahee isaa haasa'uu dhageessan macca jechuu hin danda'u. Qophaa'ee dhufee akka waan itti haasawa aktara waan qabsoon Oromoo keessa dabarte seenaa Oromootis barateeti keessa deddeebi'ee bilcheeffatee dhufee haasawa garuu akka itti dhiyeesse jalaa babaati keessaan qabu meeccaa fi tulama jaari meecca macca jechuullee hin danda'u jechuudha. Ka itti galchees warra ihideen Barakat Simi'oon wanni irra jaaramte biltsiginnaan Oromoo balleessuudha sirna Minilik bakkaan gahuudha gorsitoonni isaa ka akka maqaa namaallee yaamuun barbaachisaa miti gorsitoonni isaa qeensiin diyaaqooniin masaraa keessa jiruu fi ministeerri barsiisaa ka asxaa Oromoo balleessuu hojii godhate jibba Oromoo katee jalqabarraa politika keessa jiraachuun isaa isaanis himan isaantu gorsa kana yoo laalle daangaa Oromoo akkan tifamne godhuun mirga Oromoon dhiigaan argatte akka qabsoon hanga har'aatti deemaa turte akkaan sila kaase bara 2062 irraa gamma waggaa 62 qabsoo injifannoolee dhiigaan argamte eenyummaa Oromootii fi mirgoota karaa aadaa argaman if bulchiinsa statehood Itoophiyaa keessattuu mirga hiree murannaa san balleessuuf isatti fufaa jiranii amma heeraa bitittiin bultus namni kunis paartiin isaa takka kabajjeen beeku jalqabarra seensa sambisuudhaan filmaata yeroo dabarsuudhaan filmaata immoo gatiin qabne ka transparency ifan tahin isa adeemsisuudhaan yeroo lammaffaatiif amma akka injifannoon bara 1990 galmoofte sun ka qabsoon dhufte akka bacancarru taasisuuf hojjechaa jiranii kana gaa odoo agarruu ka dubbatu dubbatee ka falmu falmee dura dhaabbachuu barbaachisa qabsoo Oromootii fi qabsaa'onni ummatoota biraatiis wal mari'atanii sagantaa biltsiginnaan deemtuun tana dura dhaabbachuu bacancarsuu barbaachisa. Wanti isaanirraa eeggamu mootummaa jirturraa eeggamu badii qofa namni bobbahee galuu hin danda'u waraanaan jiraatan gammaati waraana Oromiyaa irratti labsaniitu Tigraayis dhaqee
uummata miliyoona dhiyaatu fichisiisee amma ganda Amaaraattis dabre bakka hundaattuu wal gahaa jira. Ogaadeeniis, Sidaamaas, Benishangulis gahaati jira. Falmaan itti fufuu qabdii kanumaan yoo dhaabe wayya sagan yeroo hangam fudhadhe ilaallee hin beeku dhiifamu. Hayyee kan jalqabaa waan ta'eef inuma irra darbina. Gaaffiidhuma wal fakkaatuuf yaada wal fakkaatuuf Piroofeesar Asaffaa. Waa'ee rakkoo Itoophiyaa fi Oromoo gidduu ilaaluu yoo akka gaariitti baruun barbaachise sirna isaan calqabaa akka isaan ijaaran baruu nama barbaachisa. Sirna naftanyaa, sirna qawweedhaan nama rukutanii nama bushuu, sirna nama garbaa godhachuu, sirna risoorsii qabeenya namarraa fudhachuu, sirna nama meeshaa godhatanii dhimma itti ba'uu, lolsiifachuu, qochifachuu, horii isaarraa saamuu. Achi keessaa immoo namni beekaan namni of hubatee jiraatu barbaadanii rukutanii ajjeesuu, hidhuu, biyya ari'uu, itti roorrisuu fakkeenya gochuudha. Kan akka gaariitti yoo baruu barbaade wanti uummati Oromoo waggaa 150 kee darbe beektoti meeqa akka dhuman, namni meeqa akka garba ta'ee gurgurame, namni meeqa akka ciisanyaa ta'ee namaa bule lafa isaa saamame hubachuu barbaachisa. Sirni kun yeroo dubbiin itti hammaatu of diddiiruu yaala. Of diddiiruu immoo hin danda'u. Maaliif kan inni irratti ijaarame uummata Oromoo fi uummata biraas balleessu waan ta'eef keessumaa immoo uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuu godhama. Maaliif uummati Oromoo baay'ina qabaachuusaa, lafa guddaa qabaachuusaa, qabeenya guddaa qabaachuusaatu rakkoo ta'e. Itoophiyaan yeroo hundaa laccuu arba liqimsuu barbaadduudha. Ilaalaa arba guddaa kana liqimsuu yaaddi. Arbi immoo liqimfamu. Yeroo yerootti Oromoo rukutanis yoo cabsanis liqimfamuu dide Oromoon. Waan sababa baay'eedhaaf baay'ina isaa qofaatu hin ta'in uummata aadaa qabu, uummata mootummaa qabaachaa ture, uummata sovereignii ta'e, uummata walabummaa qabaate, bilisummaa qabaachaa waan ture ta'eef sirna garbummaa kana baay'een isaa hin fudhatu. Rakkoodha Oromoodhaaf. Oromoon uummata walqixxummaa beeku, uummata maree beeku, uummata nama biraa wajjinis mari'atee buluu beeku waan ta'eef soba baay'ee yeroo itti himan yeroo propagaandaa irratti godhan hin dhaga'u. Garuu nama kana keessaa immoo doofaan hin dhibamu. Doofaa fi abulqee jechuun warra nyaataaf, horiidhaaf qananii barbaadan. Achi keessaati warra akkasii kana fudhatanii fidanii Oromoodhaaf hooggana godhu. Hooggana isa qaroo isa beeku immoo ajjeesuu biyya ari'u. Amma keessumaa bara 2018 sochiin Oromoo bara baay'ee tocho'aa ture. Dargaggooti Oromoo dammaqanii wallaansoo adda bilisummaa Oromoo godhaa tureen dargaggooti Oromoo ijaaramanii harka lafa jiraan of ijaaranii naannoo sana biyya sana keessatti humna tokko ta'anii mootummaa naftanyaa kan Tigreedhaan hoogganamu kan OPDO'n keessatti kan isheen itti nama jeeftu. Kanatu biyya ari'anii baasanii balleessaa guddaatu godhame. Wallaansoo Oromoo keessatti ilaalchatu yeroo hundaa jalaalaa qabu. Namni mataa qabu namni waa beeku akkamittiinitu mootummaa Tigree fi mootummaa OPDO gargar baasee ilaala. Tokko gooftaadha, tokko immoo uleedha, uleetti nama garafan. Ishee sana ari'anii OPDO'n afaan meeffattee dhuftee gowwoomsitee aangoo qabatte. Akkuma qabatteen sirna naftanyaa sana gadi inni kana bare sirna naftanyaa haaraa
mootummaa naftanyaa haaraatu ijaaruudhaaf jalqabe Abiy Ahmed nama gowwoomsee uummata keessa guggatee afaan Oromoo haasa'ee garlaafina Oromoo hubatee akka Oromoon ideoloojiin isaa jira lallaaqamu hubatee kana keessa guggatee dhufee OPDO of fakkeessee dhufee mootummaa qabatee warra achi keessaa illee xinnoo ishee waan Oromummaatti dhaga'amu warra akka Lammaafaa keessa ari'ee warra akka Jaalxaan tuqe warra isa gorsu Birhaanuu Naggaa fa'aa Daaqunii fa'aa ofitti qabatee sirna naftanyaa ijaaruu jalqabe. Sirna naftanyaa ijaaruu duraan dursee xalaatummaan isaa sabboonummaa Oromoo fi Oromummaadha. Oromummaa cabsuu. Namni kun very abshaala. Street smart jedhama. Oromoo dhufu Oromoo fakkaata. Garuu nama cuubee baadhatee Oromoo karaa dugda duubaa waraanudha namichi kun. Oromoo garraamummaa isaa argee sirna gadaa maqaa dha'ee uummata kana gowwoomseetu Oromoo balleessaa sirna naftanyaa ijaaraa jira. Amma baay'ee nama gammachiisa marii biyyoolessaa kan isaan fidan amma qullaa afaan dhufanii maal godhu Finfinnee gurguruu Dira Dhawaa gurguruu namaaf kennu qopheessee fide sirna mari'ee isa fakkaatu hundumaa iddoo hundumaa uummata biraatti Oromoo keessaas fide amma kan nama ajaa'ibu Oromoon warri inni fide sun keessaa waan sana fudhachuu didaa jirti. Oromoon dafee hin galuuf nama tokko tokko dubbiin akkuma Taaddasaa Birruu dura Maccaa Tuulamaa seenuu didee booddee gaafa hin baratinaa jedhan dammaqe. Namooti baay'een gaafa biyya isaa fuudhanii namaaf kennuuf ka'an hubachaa jiramu. Isa dura maal godhenni Oromoodhaaf gara kaan Sumaaleef kennee Sumaalee humna Sumaalee uummata Oromoo ajjeesisee Oromoo irratti roorrisiise. Karaa biraa sirna naftanyaa faannoo ijaaree uummata Oromoo ajjeesisee Oromoo keessaa ture. Amma kana eega raawwatee dhufeeti handhuura Oromoo kan ittiin ajjeesan biyya isaa fuudhanii kan naftanyaaf kennan warra Oromoon gidduu kana nagee Oromoon biyya hin qabu madda walaabuu kan jedhamu iddoo sanaa dhufee achitti deebi'uu qaba jedhan ajaa'iba. Maddi walaabuu iddoo xiqqoo tokko attamitti uummata miliyoonii mana baattee jiraachiftu kan jedhamu nama ajaa'ibaa achitti deebi'uu qabda jedhanii warra kaan keenyaa jedhaniitu uummata Oromoo itti bobba'an. Amma egaa sirna kan Oromoo irratti bobba'ee jiru sirna mootummaa naftanyaa isa haaraatu qofaatu hin ta'in nafxanyaan moofaanis irratti olii galu. Oromoo diiguudhaaf biyya Oromoo fudhachuuf irratti olii galu hundi isaanii. Amma kan ifaa ta'e gidduu kana kan yeroo dhaggeeffadhutti faannoo Finfinnee keessa jiruu fi faannoo laga jirutu olii gale. Faannoon Finfinnee keessa jiruuf Finfinnee fudhachuudhaaf Dira Dhawaa fudhachuudhaaf magaalota biraa fudhachuudhaafitu fiiganii ifaaf ifatti Oromoo abaaraa xiqqeessaa Oromoo irratti roorrisaa jiru. Kana egaa uummati Oromoo rakkoo kan akka gaariitti hubachuu qaba. Tokkoffaa namni tokko uummata tokko akkuma uummata biraa Oromoon sabboonummaa isaa kan akka gaariitti yoo hin hubanne yeroo hundaa bishaan gabatee ta'a. Takkinaan Itoophiyaadha, takkinaan Oromoodha. Itoophiyaan immoo san jaallattu isa tuffatti. Sirni Itoophiyaa nafxanyummaan kun ilaalcha inni qabu ilaalcha reesizim kan jedhamu afaan Faranjiitti. Sanyii namaa tuffachuu, Oromoo tuffachuu, Oromoo xiqqeessuu waanta qabaniif mootummaa keessas ta'anii ala ta'anii Oromoo diiganii, Oromiyaa diiganii akka Oromoon lammaffaa lafaan kaane gochuudhaafitu carraaqaa jiru. Abiy mataan isaa yeroo hundaa gizeenyaa isa dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Oromoon arbaa jedhe. Yeeyyiin karaa booddee keessa lixxeennaan ol ka'uu hin danda'u jedhe. Kanatu hojiirra oolchaa jiru nafxanyaan ala jirus, Finfinnee keessa jirus, kan mootummaarra jirus Oromoo gowwoomsuudhaan warra gowwoomu gowwoomsuudhaan kaan horiidhaan bituun
biyya Oromoo irraa fudhatanii Oromoo balleessuuf kaa'amee jira. Kanaaf uummati Oromoo baay'isee itti yaaduu qaba. Furmaata isaa immoo booddee itti dhufaati galatoof. Dachanee wanta kana qopheessitee akka kana irratti hirmaannu waan nu gooteef baay'ee galatoomi siin jedha. Ayyee isinillee galatoomaan jedha. Meegaa taanee Profeesar Muhammad Abbaa Jabal Xaayirooti. Waan kaafnee warra nu dhaggeeffatanii fi irra deebi'uudhaa fi marii hayyootatti kan deemsisaa jirru dhimma Oromoof Oromiyaa irratti jalqaba irratti Oromoon waggaa 8 darban kana daangansaa sarbame uummanni isaa yeroo shororkaa'u mootummaa federaalaas haa ta'u kan immoo Oromiyaa bulcha jedhu mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo tokko waa'ee uummata kana yeroo dubbatu hin dhageenye. Ammuma dhiyeenya kanas haa ta'u duraan. Tokko kana lammaffaa immoo lafa Oromoo, qe'ee Oromoo, handhuura Oromoo, qabiyyee Oromoo gurgurtaadhaaf dhiyeessanii lafa Oromoo irratti wal lolaa jiru. Hunduu qe'ee isaa keewwatee kansa kan Oromoo irratti wal lolaati jiru. Kanaafi dhimmoota kana kaafneeti kan mari'ataa jirru. Gara dhumaa irratti immoo furmaanni waaraan akka yaada keessanitti furmaanni waaraan maal inni kan jedhudha. Profeesar Xaayiroo dabareen kan kennu. Hayyetole galatoomi Dajane. Waan waayillan kiyya jedhan irra deebi'u waan tokko waan muummicha ministeeraa kana akka gaarii dubbachuun barbaachisaa na fakkaata. Mootummaan Haile Sillaasee Oromoo balleessuu ganna 40 yaaltee dadhabdee booda irra diddaa ummataatiin Haile Sillaaseen achii ka'e. Namni zamana san jirtanii yaadattanii sochii kana ka jalqabe Haile Sillaasee buuse barattoota qotee bulaa Oromoo booda irra waraanni itti makamee warraaqsa san fudhatee waraanni gara ofii barbaadutti micciiree fudhatee achi booda waan ta'e hin beekna. Itti aanee Ihaadegtu dhufe mootummaa Ihaadeg primarily qeerroo Oromootu jijjiirraa Abiyyiin aangesse san fidee rakkinni amma Oromoo mudate kaayyoonni Oromoo yeroo hedduu irraa dubbatu ammallee nama tokko akka gaariitti waan galeef natti hin fakkaatu. Namni afaan kee haasa'u kuni diina ta'uu isaa mirkaneessuun xiqqoo nama rakkisa. Uduu dalagaan isaa jirtu namni kun diina Oromooti jecha innillee gaafa fedhe bahee OBN irratti waan inni dubbatuun dhageettanii. Oromoo I think wanni kun waan hedduu isa rakkise na fakkaata. Uduu mootummaan tun nama birooti nama afaan Oromoo hin dubbanne hin hoogganamtu taate hagana waan turtu natti hin fakkaata. Oromoo hagana gootee. Namichi kun diina Oromooti gaafa duraan dhufee Madooshaa Hayilamaariyaam Dassaaleny irraa fudhate. Minilikiin faarsuun eegale. Namichi kun afaan kenna haasaya malee afaan haasawuun homaa minamuun haasaya. Nama inni Oromoo miti ka jedhu sun is not important. Oromoo ta'ellee yoo si ajjeese diinu. Namichi kun Oromoo ajjeesuun jalqabee Wallaga keessa waraana jalqabee waa inni dhossaa fi ifaan gad bahee dubbatullee dhageenyee jirra. Namichi kun diina internalize gochuun hedduu barbaachisa. Oromoo balleessuuf dhufe namichi kun. Fakkeenya akkanaa scripturii irrallee hin jira. Warri Muslima ta'es, warri Kiristaana ta'es namni nama fakkaatee nama balleessu. Hin jira fakkeenya hedduutu jira. Scripturii Kiristaanaatiin Antichrist jedhanii ka Muslimaatiin Dajjaal jedhanii. So namni si fakkaatee si galaafatu hedduu jira. So Abiy Ahmad Oromoo butuchuu, Oromoo balleessu maaliif projektiin Itoophiyaa jedhamtu tun yoo Oromoon hin badin bakka hin geessu. So namichi kun Oromootti gadi taa'e. So Oromoo akkamitti balleessu? Waan ammaa irraa haa dubbannu, waan seenaa dabra gaarii ibsanii jira.
maal wanni amma inni fide kuni maal barbaadeeti kan jedhu marii komishinii marii mikir komishin jedhee ummata gartee itti mataa ummata Oromoo hin ta'in godhee yoo Oromoo ta'anis ummata dantaa Oromoo qalbii keessaa hin qabne godhee ka irraa mari'atan ammoo wanni gurguddoo waan Oromoo fakkeenyaaf akka magaalaa Finfinnee. So maaliif waan kana godhu? Maaliif namichi kun jarma tanatti gizee maraa paandar godha? Maaliif Oromoo gurgurata? Deebiin kun namichi kun diina jedhee internalize godhe easy. Waan diinni nama irratti dalagu jira biyya. Nama haga ammaa abiyootii kenna, abiyyii kenna, maalii kenna, maqaa qabanii fi abbichuu kenna jedhu ammoo xiqqoo hin rakkisaan. Maaliif? Fikcharan taane mataa keessa kaa'atanii wanni jarri yaadaniif wanni inni dalagu wal jalaa dha'ee suuranii jiran dhama'anii. So, an dura wanni jechuu barbaadu namichi kun akka inni diinaa wanni inni dalagu Oromoo balleessuuf akka ta'e namni gagaarii hubachuu qaba tokkoffaan sana. Lammaffaan ammoo Oromoo butuchuu Dimookiraasiin biyya san keessatti dhufuu wanni hin dandeenyeef guddaan tokko heddumina Oromooti. Oromoon hedduu waan taateef dimookiraasiin lakkoofsa namaatii waan ta'e garas yoo deemanii dimookiraasii haqaa yoo fidan Oromoon gartee haqa ofii waan deeffattu kara nagaati dimookiraasiin hin barbaadan. Warri dimookiraasii jedhee iyyaa bahe hamma abiyyi komishinii kana keessa kan jiran hedduun jaraa biyya alaa ka turan tokko jaraa ammoo ka beenu gaafa yaadan mootummaa harkaa qabdu dimookiraasiin hin jiru jedhanii iyyaa ka turan abiyyi amma aangoo qabatee nugusa ta'ee dimookiraasiin hin jiru jedhanii boo'an. Maaliif? Waan jarri barbaadan dalaguuf jira biyya. So lammaffaan sana. Kun sadaffaan konstituushinii Itoophiyaa irratti waa'een Finfinnee seeraan murtaa'aa jira. Konstituushinii Oromiyaa irratti magaalaan guddoon Oromiyaa Finfinnee. Konstituushinii federaalaa irratti ammootu sun hin jiru. So wal dhaya. Jarri kana banaa guutee dhiiftee seeraan murtaa'aa jira. Ganna 8 jarri sun aangoo qaban. Seera baaftee walitti dhufiinsa Oromiyaatiif Finfinnee waan daangessaa seera baasanii hin baafne. Because baasuu hin barbaada. Maaliif hin barbaanne? Diiguu waan barbaadanii. Diiganii sistema kana diiganii akka gaafa dargii sanitti Addis Ababaa jedhanii Addis Ababaa illee deebisanii biyyallee gartee itti aanee kan dhufu biyyallee gartee wanni kun itti milkoofne malee biyyallee akka duriititti gaaraa lagaan Oromiyaa bakka hedduutti qoqqoodanii ummata Oromoo ofiin jedhu kana xiqqeessu disfranchise godhu ikonomiin biyyaa guddaan Finfinnee keessaa waan qabu Finfinnee Oromoon ittuma gurguri'aa jiraattu malee Finfinneen ka isii ta'uu akka hin dandeenye. Hacaaluu Hundeessaa biyyoon isaa laaftu maal jedhu dura akka dhageenye. Maqaleen ta Tigraay, Bahar Daar ta Amaaraa. Biyyi marru ta ummataati, ta Oromoo qofa. Finfinneen ta Oromootii miti, Direedawaan ta Oromootii miti, Mooyyal ta Oromootii miti. Zulmii haganageettu gaaga'ama haganageettu Oromoo irra oofan jarri tun. Ummanni keenya cadhisee ilaaluu hin qabu. Warra achi keessa komishinii jedhanii ta'an sun ammootu yoo waan tokko jijjiiruu hin dandeenye wanni gaarii waan sanirraa qusachu. Gaaga'ama fiduu manna. Waan hafeetti deebinaas yeroon waan dheeratuuf godajani asumarra dhaaba.